Bannat na jala kori ka. Kurba. Ora. Hey. Orang kurba dah nama kana. Please. Kajori ora bajra. Jala kori ka. Imbe garula. Na jala kor. Aboram bejera. Please, atina jala kor banna thakka. Ara banna. Duba debya bakam. Ahmad Tahiri. Duba debya khanga kamera bakam. Duba debya. Ahiri. Okay. Kana bana. No jiranis. Tawad. Le banna takka. Gorach. Salim. Ini sadar bu jar suri. Kita jumpa relatif. Kita ini erat sebelah itu sebelah sana. Jiru untuk Israel ini kalau karena tasnya memang ada. Kita ini kan Israel erat sebelah itu apa tu? Sebelah sana. Kita ini jiru untuk Israel ini kalau apa? Bakam garan debya. Ayu garan debya bakam. Nahi. Okay. Kajori ora bajra. Baldan. Mulbai yo. Ada. Buat ada simbe. Sindaran apa? Kita ini jelas kita Kajori ora bajra. Tapi apa tu kau? Sino kanara. Kita
Jori for Allah Allah. Eja taka. Wala narkisina ka itina ba dubat taka ba. Duba pakai enggak duba dia mesti. Asin duba dia. Itu. Acu sih tahu apa? Asin duba. Woi. Berkata serti untuk asal itu pertama kesabaran kita boleh dikatakan menentu jawab menjadi kita berlaku terus kita dah erogi kerja orang sebutan ni awas orang belajar dengan atas mas video tu orang pak Australia biasanya kita sekarang kita orang ini terus ayat itu bagaimana itu terjadi dengan kita pun kita bahas selesai kita berkata Harga kayak ini lebih cekan, harga kayak ini. Harga ke surah saya. Kasih mana tesa si alalam. Baratin. Okey. Bocor tiket ni mana bukan kita sudah. Okey, bagus. Siapa pertama? Cepat. Guru, ayo. Kerana kau ini sekarang. Amat. Sekarang hari aslinya kita kunci beberapa kalau kita menjawab nama kita sudah ini mana sudah. Ayo. Ini ada kita ni berjawab Isa kana kita sudah punoga apumar kita ni malatto jawari je sudah kita sudah hirira terre garani aji chikenna abban kam soda abban chirama lenchi mo garan kam soro mo daya sudah akara tukuno simatama jira kero tenna awolin kenna sudah kitaba anin gab juru kita sudah akara terre garani hirira garani malatto yadanno jawar mamadira hudacha kitab jawar fudacha kan bitacha jirani jechu kana kitab ni kun kitab sena oromo bi sena Ethiopia kesatti kitab sena adal kamu dong kitab sena adal kamu jechu kitab ajaiba kitab hawi dan ekmu Ikan tidak kena kah? Kita silang desa. Sila jawar membentuk padu jawar desa ke, anggi desa kedai buat jadi akusmas gugu bubata si semua datang ini. Rekam kedua satu uti inci bendawan argaman kerewan argaman kan ammo kami kurusine kami durat jammo cicila ma biro akami tinggi dan dia kagak kalati akhirnya itu ayu ini kala kita yang nammo kalati saya kalati nammo nammo tersiburan masalah atas sudah termasuk upacara nomor mutan logi tendensi karena akuntan atas dah jiran ni biasa itu apa jadi mungkin seri juru kalau ngomong gimana sebenarnya umum kita rekko hama itu hama biasa kira orang ni dah dibayar boleh orang sisa orang siapa mana kita tulen tende jangan kalesa nak pergi orang kalesa kita bukan orang kita
buusaa jira kakaasaa jira jechuudha warroota rafan dammaqsaa jira jechuudha akkanuma akkana miti kanee sanatti hubannaan haqa maaliin hara maaliin har'a hin gabbatan kitaaba haaraan jechuudha jawar gabbaanin kitaabni kun akka inni hin eebbifamne akka hin gurguramne warroonni gurgurtii naannoo jiraatanis har'a biyya dimookiraasii keessa jira kitaabni gurguramaa jira Keenyaa naannoo keessattis har'a asitti Oromoon keessa jiran Amsterdam guyyaa sanbataa Itaaliyaa Paaris Faransaay jechuudha akkasuma Swiidin Kajori wara majra gori ga asne jelas ka alto jelas asli dia bahasa wara bujira ba ndagani tuan kajori wara jori bar facebook ke sath bar mal bale sere gor najara na versi si nyerega amar ganju tu amar ta follow sabale ini mali punya Egaa daawwattoota fi hordoftoota keenya akkuma argaa jirtan booda itti deebina jechuudha. Booda itti deebina sagantaa yeroo Jawaar haasaa godhu deebina keessatti deebinu ta'a. Ammasiif ammoo sagantaa addaan kutuudhaaf deemaa jira. Chaarjarii laqusanna. Kanaaf booda walitti deebina ammaaf kana fakkaata akkuma argaa jirtan jechuudha. Double itu lagi. Hah? Lagi double dong. Ah. Boleh untuk suara so. Kuno jaalala kabaja hayyuu Oromootiif qabaniif jecha akkanatti tarree galanii kitaaba hayyichaa irraa bitachaa jiranii mallattoo Jawaar Mahammadiin kitaaba bitachaa jiru jechuudha. Nama guddaa miti yaa ijoollee xixiqqoo maratu bitachuu deema baran. Ijoollee xixiqqoo mee mallattoo isaa mallattoon jiru sambar wali dia mallattoo sana zoom itu firman Dr. Lilli fi Jawaar illee wal fakkaata jechuun mallattoon Kokko malaalime dhugaa rabbii dubbachuuf kitaaba kana bitachuudhaaf yeroo dheeraan adda idarraa qabee amma hala kitaaba kana bitanii qalbii tokkotti jedhu maaliif beeka Keeniyaatti dhooganii Jarmanii garuu dhooguu hin danda'u osoo qeerroon Jarmanii jiru kanaaf Oromoon addunyaa kana guddaa baga gammaddan baga gammaddi warri Afrikaa akka bitattan abdii qabna Jawaar nama nuu jedhee hidhamee guyyaa 40 nyaata dhabee dhadhaa fi marqa giddaadhaaf yookiin dhugaatii giddaadhaaf ooqa ta'e jedhaniini itti taphataa turan har'a garuu jiraannee hoggaa lama sadii booda waliin deemnee yoo rabbii jedhu akka nu barbaannu gaafii Oromoo rabbii gadi kara Jawaarii fi gara jaalala Oromoo akka nu beeku abdii qabna. Hundi keessanuyyuu abbaa fedha bara fedhallee yoo jedhu wanni Jawaar jedhu kun deemee dhugaata. Abiyyi illee jibbuu fi miti garuu kan barbaannu nu maali dhugaa Oromoo haati Oromoo nagaa nyaachuu qabdu. Akkasii
Galatoomi abshir. Watamaayikii kan ittisu hin dhaga'amu jedhan. Gosa gataa cufuufi kitaaba fudhadhaa cufuuf deemamaa jedhii himisiin jedha. Antuma andante amalta Istaandiin kun kaaddaati. Kun kitaaba jawwee bitachuudhaaf tarree salphii kana fakkaatala hiriirri galamee kitaabni bitatamaa jira jechuudha. Sagalee amman dhaga'ama. Amma dubbadhu. Duraan dursitee galatoomi Sa'iid siniin jedhu. Ammoo dhagahamu. Amma hiriira galtee akka hiriira galtee kanatti maal hojjechaa jirtu? Wanni asii eeggachuu jirru kitaaba ani hin gaabbu jedhu ka Jawaar Mohaammed barreesse kana ilaaluuf fudhachuudhaaf hawwiin keenya eeguu turre har'a ammoo harkatti fudhachuudhaaf kaardii qabannee taa'uu jirraa jechuudha. Oromoon kutaa 11 hin gaabbinuu kitaaba qeerroon fudhachuudhaaf salfii qabannee dhaabbataa jirra. Galatoomi gammachuu akkamitti si dhagaame? Kitaabni jedhu kun yeroo jalqabaatiif biyya Jarmaniitti eebbifamu isaati. Yeroo jalqabaatiif kitaaba hin gaabbu jedhu umrii tiyya hagana geet umrii 27 agaree hin beeku garuu gammachuu hangana hin jenneen natti dhagaame. Kanaafuu galatoomii Jawaar yoomiyyuu nutillee hin gaabbinuu kitaaba kana bitachuu irratti hin jaan. Galatoomeetillee. Oromoon ni jirra baga jiraattanii waggaa 100 jiraanna ni injifannallee kitaaba bichaa bituu miti seenaa abbootii teennaa seenaa leencaa ilma Oromoodha ifatti arginee ijaan wal arguu kennan ummanni Oromoo kakaleessa addaan faca'ee har'a wal arguun gammachuun namni galma guutee kun alatti hafuun jaalala isaatiif jaalala sabaatiif jecha ni injifannaa piippii ni caccabsinaa ni barbadeessina injifannoon kan uummata Oromooti. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota kennaa yoo sagaleen hin dhagaamin tokko naa barreessaa akkasuma amma ammoo namoota tokko gaafadha jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kun hundi uummanni argitan kun hundi warra kitaaba bitachuudhaaf hiriira jechuudha. Kitaaba jawwee jaalala kabaja qabuun uummanni Oromoo akkanatti ilaala. Hiriiree bitachaa jira kitaabni akkanaan jiru. Namni kitaaba eenyuun akkana bitate?